Hayyee har'ammoo waa'ee qormaata kutaa 12ffaa irratti barattoota hammamtu darbe yookiin parsantii meeqatu darbe? Qabxiin olaanaan bara kanaa meeqa? Yoom qormaaticha ilaallachuu dandeenya? Gaaffii jedhu irratti deebii isiniif qabannee dhufneerra. Egaa akkuma Piroofeesar Biraanuu Naggaa jedhanitti bara kana barattoota 550,210 qormaaticha fudhatan keessaa barattoota 70,544 kan darban yoo ta'u, isaan kana keessaas jechuunis muummeedhaan yeroo ilaallu saayinsii uumamaa yookiin naachuraal saayinsiin parsantii 16.5tu darbe. Saayinsii hawaasaa yookiin sooshaal saayinsiin parsantii 8.33 kan ta'antu darbe. Qabxiin olaanaan bara kanaa galmaa'e saayinsii uumamaa 600 keessaa 591.6dha. Barataan kunis barataa mana barnoota bultii addaadha. Saayinsii hawaasaa keessaa immoo yeroo ilaallu qabxii 600 keessaa 569.1 kan fide mana barumsa Boolee Supper Hoolister irraati. Bu'aan qormaatichaa bara 2018 wiixata ganama yookiin kibxata waaree booda irraa kaasee ilaallachuu danda'u jedhameera.